amma gara mana isaaniitti gaggeeffamaa jiraachuu maatii fi kanneen gaggeeffaman irraa BBC mirkaneeffateera. Miseensonni humna eeggataa kunneen erga adda waraanaa itti bobba'anii turan irraa deebi'aniin booda ayyamni sochii baatii tokkoo kennamee fi gara dhufanitti deebi'aa jiraachuu BBC'n odeeffateera. Yeroo waraanni xumuraa cime Eertiraanis loltoota ishee waraana Itiyoophiyaa cinaa hiriirsuun humnoota Tigraay waraanatti turteetti. Eertiraan waraana idilee ishiitiin alattis miseensota waraana humna eeggataa kanneen umuriin isaanii waggaa 55 gadi ta'ee fi iddoo tokko tokkotti ammoo kanneen umuriin isaanii kana caaluuf waamicha taasisuun ishee ni yaadatama. Miseensonni waraanaa eeggataa gara Eertiraa deebi'anii fi BBC'n dubbise akka jedhanitti miseensonni waraanaa uummataa gara adda waraanaatti bobbaafamanii turan hunduu deebi'aniiru. Miseensonni waraanaa eeggataan baatiiwwan ji'aan darbaniif adda waraanaatti bobbaafamanii turanis hundinuu akka deebifaman ragaan BBC'n argate mul'iseen waraanni Eertiraa guutummaatti Tigraay keessaa ba'uu ilaalchisee garuu wanti beekan akka hin jirre dubbataniiru. Dhuma torban darbee irratti dhaabbata biyyoota gamtoomanitti ambaasaaddara Ameerikaa kataan Lindaa Toomas loltoonni Eertiraa Tigraay keessaa ba'uuf sochii taasisuu kaasuun garuu ammoo naannoo daangaatti lafa Itiyoophiyaa keessatti akka argaman dubbachuun isaanii ni yaadatama. Miseensa humna eeggataa adda waraanaatti bobba'ee ture keessaa tokko ka ta'e naannoo Tsoraanaatti bobba'ee ka turee fi maqaan isaa akka hin caqafamne kan gaafate jiraataan magaalaa Asmaraa tokko eeyyan deebineerra amma ijoollee koo wajjiniin manan jiraa jechuun BBC'f mirkaneesseera. Dabaluunis miseensonni waraanaa eeggataa inni keessa ture gara adda waraanaa akka hin seeniin ibsuudhaan haa ta'u malee sababii umurii fi haala fayyaa maatiin adda ba'uun walqabatee dhiibbaa irratti uumameen haalichi baay'ee cimaa ture garuu isa booda ittiin fufnee jedhan. Miseensi waraanaa eeggataa godina Gaash Baarkaa irraa adda waraanaatti ergamee ture kan biraas nagaadhaan maatii isaatti deebi'uutti gammaduu BBC'tti himeerama. Mootummaan federaalaa fi miseensonni koree nagaa TPLF bakka ministeerri muummee Abiy Ahmad argametti yeroo jalqabaa fi bakka Halaala Keella jedhamtutti wal arguun mari'achuu isaanii miidiyaaleen biyya gabaasan. Ministeerri muummee koree qindeessituu hojii oolmaa waliigaltee nageenya waliin kan mari'atan yoo ta'u agammaatti hojii oolmaa waliigaltichaa maal akka fakkaatu madaaluun kallattiin gara fuuldura taa'uu ibsame. Dubbi himaan TPLF obbo Getaachoo Radaan gam TPLF'n fedgar waraana deebi'uun kan qabu hin jiru jedha. አንድ ግልጽ መሆን ያለበት በትግራይ ህዝብ ዘንድ waan ifa ta'uu qabu tokko karaa uummataa gara waraanaatti deebi'uuf tasuma fedha kan qabu hin jiru. Hoggansa birattis waanuma akkasiiti. Garuu namni fedha waraanaa qabu tasuma hin jiru hin jedhamu. Hoggansis ta'e uummanni kan beeku dhimmi kun takkaaf isa dhumaaf cufamuu qabaa aarsaa guddaa kaffalleerraa uummata 100,000 lakkaa'amutu lubbuu dhabee miiliyoonotni immoo qeerraa buqqaaniiru kan jedhu. Kanaafuu uummatni Tigraay gara jireenya koo bu'uuraatti deebi'uun qaba tajaajila argachuun qaba jedhee amana. Duubatti hin deebinu. Boqonnaa gara waraanaatti deebi'uu cufeeraa jechaa jira uummanni.